karoorri daldalaa kan ati baafattee itti hojjechaa jirtu yookaan kan ati eegere itti hojjechuudhaaf baafattee lafaa qabdu karoora daldalaa sirriiti jettee yaaddaa? Ayyee karoorri daldalaa qabxiiwwan armaan gadii guutuu qaba. Tokko, sagantaan yookaan karoorri ati baafatte rakkina lafarra jiru kan furu ta'uusaa mirkaneeffadhu. Lama, akkasumas maamila xiyyeeffannoo keetii kan qaceellotti adda baafatee ibsuu danda'u ta'uusaa mirkaneeffadhu. Sadi, karoorri yookaan sagantaan ati baafattee harkaa qabdu karaa kamiin akka ati daldala yookaan tajaajila eegalte kanarraa maallaqa argachuu dandeessu kan of keessaa qabu yoo taate inni karoora sirriiti. Mee ati karoorri kan kee wantoota armaan olii kaafne kana hundaa'uu ni guutaa? Yaada kan kee koomeent irra nuu kaa'i. Nu hordofuun dagatinaa, horii formaatan dhabina, nagayaan naa tura.